jedhaarru wanni isin jedhaaran amma wanni dullee wal dhabeeru jira asitti isinillee warra ishka muudu dirree kana Sheek Huseentu taa'ee amantaa musliimaati jettanii qabataa turte amma nabi biraallee tan aadaaf turzimiiti jedhaa jira bakki kun gaafa taa'amte irratti taa'anii salaatanii tayoo masgiidni illee itti ijaaramu malee taa'an itti muudanii ateetee itti yaatin taane siin kanaa waan isin baratan kana irratti madda isii yookiin gara keessan kana deebisuu barbaadan iddoo daawaa kenna daawaa keessanii fidanii aadaaf turzimiin kun wani yoo warri waaqeffatu isii waaqeffatu achi hafe isinii galma keessa ijaaranii warra musliimaati dhaltee beekamtamuu qabdi isiin waan irra wal dhabu waan nosinaa kunniin ummata rakkoo isarratti yoo deebi'e kallattiin kun ka ummanni musliimaati galmi musliimaa ijaaramuu qabaa jechuu danda'an akkas amma warri kun maal jedhan aadaaf turzimii teennadhe ateetii wayyaa teere asitti achiin booda Sheek Huseen sheekatu salaateemi bishaan wanna wala salaataa fedhe bismillah nan bishaan kenneemi rabbitu sawaaqeemi akkas dhaartanii ta'een nutiree ta musliimaatiimi ta musliimaa namni kun wanteena jedhaara kanaaf isin gaafatanii maqaa keessan wajjin akkasitti duqulqulleessitanii himtanii meetaraadhaan itti bobbaana numaraa waatu garaa jira numartuu tasa asin jiraan amma isin simachuun keen alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbiin nagaha waliin nu gahe isin jalaa osoo gortanii bakka san baay'ee nu gammachiisa amma iddoon kun bara 1900 oli haga iddoo kana Sa'idaa fi dhufan irraa akka seenaa dhageenyatti katabannee iyyuu qabna bara beektuu ofirraa qaba ammuma kuma 1900 oli hundeeffamuun isaa jechuudha. Tole. 1960 oli jedhama ihoo akkas 60 jedhama akkuma himan sirri maymaniirani gaafsan darasan kuma 666 waliin jira jedhani amma bishaan salaataa dhabaniiti sayfiidhaan bismillaahi rahmaani rahiim jedhanii waytatuqaan rabbi waabee maddisiise jedhani waa'ee salaata isaaniitiif waa'ee kanaaf maddee jennaan waabee jedhan bishaan kana jechuun illee sirriidha amma iddoon kun akkuma dura jedhan nuti akka dhageenyetti bosonaa jedhama qaacatu jira namni naannoo jiru arbatu jira arbi amma akka oromiyaatittu iddoon jiraatu laala iddoo fagoo yoo ta'e malee bakki hundatti argamu wayita san bosona ta'u arba jira gafarsa jira amma wayita isaan salaatan ni jedhan humbii itti kaasee jedhan argi wayita itti kaasu yoo salaama baafatanii akkana argan bakka ardi achumaan galliqimsite arba ilkaan isaa olafe ilkaan sun akka mabraatii ifa sababii kanaaf sababii salaataatiif bishaan rabbi baaseef waa'ee salaataatiif ka baaseef waabee jedhamee arba ardii liqimsitee ilkaan olafee ifu sababii saniif ilka jedhamte
bareeda gaafii gaarii ibsa gaarii nuu kennitan waa isin gaafanne yeroo teennaaf teessanillee qusatuudhaaf jechi keessan ifa nu gammachiisa eeruun isin nuu kennitan amma sheekanaa Huseen eega as dhufanii eega asis salaatanii nu amma waan tokkoon nulleen amaamaa ofirraa qabnu isinilleen amaamaa ofirraa qabnu na'am islaama nu maru shahaadaan teenna tokkotti jedhanii abboon faatii dubbatan rabbi shahaadaa teenna takka nuu haa godhu rabbi takka nuu haa godhu yaa abbo kaleeyyuu tokko borullee isiin tun maal ishiini isiin tun ulee Sayyid Arfiin qabatan jedhan meenatti kennaame isinii isin kennaa waa'ee isin jaalan amma waa'een isii hinaasufti uleen tun too warra qudhaana isii qareetti hinaasufti amma asiin rabbi tokkocha jetti takkittiidha rabbi tokkocha jetti hayyee asiin laam aliif jetti kana hujiin isii ulee Sayyid Arfiin qabatanii abbo amma haasa'uu dandeetti ay erdumatti malee isii waa haasofti na nutti maarte jechuudha rabbi tokkocha fakkiin isii akkasii isiniin jedhe amma tawannaa san seenaa gaafa sheekana Huseen as dhufanii iddoo kanatti illee bismillaahi jedhanii lafatti gadi qabanii bishaan bayeessani darasaa kuma jaaf jaatamii jaattaniimi darasaan sun as bule moo gara biraa deemeellee gaafa san seenaa san ammallee seenaa saniin gaafa sheekana Huseen as dhufu sani namni sheekana Huseeniin isaan dubbisee isaan irraa seenaa dabarse eenyu jedhama nama san nu eeruu dandeettani maaliif seenaa kana namarraa waa dhagaaniimi sheekana Huseen as dhufee iddoo kanatti eegana ammallee bismillah jedhanii bishaan asiin bahe ka jedhee namni dabarsee jira namni sheekana Huseeniin gaafa san yeroo isaan akkasitti mu'jizaa kana rabbi isaanii kennu kana arge namni sun maqaan isaanii eenyu jedhama agartanii biyyan akki ta'oo gaafin keessan baay'ee bareeda an amma seenaan dhageenye tokko ufillee kijibsiise isinitti illee kijiba himuu hin danda'u abbaasa arragaaggatee qo'adheen dhageenye isaan warri kun waan dhageenye dheeraa waan hin jirra haasa'u sun yoo sana hin jiraare lakkaa dhageenye waan hin dhageenye waan ufiin dhageenye isin himu jiraare yoo ta'an isiniin jedhuufi seenaa kan alla sheekana Huseen as dhufanii kana arbiitti bahee yeroo isaan salaamata jedhan achiin arbii galliqxee warri jedhu kun namoonni irraa fuudheemi namni seenaan kun awwala irraa dhufee jedhame sun amma yoo beekame seenaafillee galmeessuuf namaa tola bareeda yoo abbaan sun hin jirre seenammaan kunuyyuu hiddi isaa eessarraa as dhufe ka jedhu sun xiqqoosii sammuu namaa keessatti gaafii naqa inni lammataa ammoo kuma jahaaf darasaa ka jedhu kana darasaan kuma jahaaf dhibba jahaaf jahatamii jahatan jaha jedhamu wanni kun amma akka addunyaatitti waa wayitu irraa beeytanii dhibbi jahaaf jahatamii jaha ka jedhamu tokko wanni kun Israa'el irraa amma amantii wayitu jira dhibba jahaaf jahatamii amma nuti isinillee diin islaamaatiin ufimtan nullee musliima ofiin jenna gara dhibba jahaaf jahatamii jahatana yoo achisiisan namni biroo ka dhaga waa biroo jedha maaliif dhibbi jahaaf jahatamii jahaa kun amantii illuminaantii jedhama amantii wayitu yeroo ka amma Israa'el irraa oomishan wanni inni ittiin beekamu formulaan isaa ka jalqabaa dhibba jahaaf jahatamii jaha akkasii adda dhagaye siddis silsaa siddistii jedhama amma yoo darasaan kuma jahaaf dhibba jahaaf jahatamii jaha jennu jedhu diin islaamaa himannee dhaqee warra Israa'el akkasii kuma jahaaf dhibba jahaaf jahatamii jahaa ta'uu kana hayyuun seenaa lakkoofsa darasaa sanii qoratee namaa hime jira namni beektan jechuun darasaan hagana jechaa kan akkamitti wanni sun mirkanaa'e jecha dhageenye malee ilamee hubadhaa dubbiitu arge dubbii sobaa walitti himuu hin dandeenye an waan amma ofiin dhageen fakkiisee isin himuu hin danda'u kana hin qo'anne amma jecha keessan kana irraayyuu faana isii soquu hin dandeenye ilamee amma warroonni yoo san gaafa Sayyid Arfiin as dhufan jiraataan waytasanii ka akkaataa hundaan eenyu fa'a yoo jenne manguddoonni nu afoo tokko hin jira achirraa qo'annee deebii kana mokkoruu dandeenya. Natti qabsiifadhe ittoon furadhaa isin. Bareeda.